بس go strong. Please babe. Wameenda atarudi utaenda bas kuwa tu strong huko peke yako ai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunu ka ibsun imala eegale jira faxarri meeshaa isaa gurratee deemu eegale jira. Kunu ka akkuma agartanitti meeshaa gurrachuu eegale. Meeshaa gurrachuu eegale jira. Amma haimala eegalee deemnee achi geenye. Kunu ka akkuma agartanitti Oromoon dila takka biyya baqattummaa irraa gara biyya baqattummaa biroo deemu jirani. Nuti seennee achi teenyee isaan eeguu jirra. Bakka kanatti afnaan beela'ee jettee boossee ganamaan kaatee hirriba keessaa akkasitti ibsoon mandaazii fi juusa bitee fi qabatee dhufu jira. Yeroon ibsu wajjin teenyoo yeroo muraasan hafee saa muraasaa booda anaaf ibsuun adda bahuu deemna. Meeshaa biimatanii yookaan tolfatanii fixatanii bakka kanatti dhiiga laalanii dhiiga irraa fudhanii oowwa qaamamoo maal jedhanii waan akkasii san lallaalu turanii laallatee fixatee waraqaa fudhatee deemee asitti baaba kiyyaafaa dawwalee fi wal arganii hin beekanii miree akkasii bilbilaan dubbisuu ture. Yeroo baaba isaatti baaba kiyyaafummaa kiyya dubbisu qaanfachaa jechuun sagalee isaa silaa dhageessanii wallahi hedduu kufaltanii akkasii wajjii haasa'ee irraa bahee dubbisee fixee irraa bahee obboleessa kiyya dubbisee haasistere yeroo hundaa wal dubbisanii maashaallah. Akkasii ka eegasii fixatanii irraa bahee gabbaanee xiqqoo takka bakki nuti deemne san magariisa dila qaba. Bakka magariisa san teennee xiqqoo qilleessa fudhannee achi ol deebine ka walitti ibsuufaa qabanii inni jiraami ka akka miitingii gorsaafaa kennuufii turanii yeroo sana baqqaachuun akka inni deemu keessi kiyya amanuu hin dandeenye ture. Ergasii ture osoon taa'uu maal jedhu maashaallah geelonni kiyyoon nyaadhu dhuginaan jedhanii nyaatiin ittiin goru dhugaatiin ittiin gortu buna jaalatedhanii buna naaf fidanii bunnis omaa naaf fayyadne. Bakka giriini bareeda takka garuu paarkii qaba bakki warri taa'u turan suni taa'ituma hunda laalu malee baqqaanii jiraame waa kana jechuu hin danda'u dubbachuu hin danda'u calliseetumaan taa'ee yaaduu ture. Geeletti yaa takka asina dhibu jirti ati yoo min nyaadha jette yoo min dhug jetteetti dhugaattuu garuu nyaatiin akka godhuutiti asiinis saayiboonni isaa taa'u jiranii eeguun jiranii naqullee namni bakka seenullee nama dhorkanii akkasitti alar namni dhaabbatus ni jira. Achi keessa teenyee ibsu eeguu jirra namni dhufu cuftii sana fakkaata. Waan amma haaroo godhuuf addunyaa guutuu fedha. Waan haaroo godhuuf addunyaa. Seenas gana addunyaan guutuu feeti gaa haaraa gadhuufti gana. Tun balleessu maalidha? Akkasii gahee fa'aa ta'a. Okkee kitaabni kunini achi keessa waan jirutti fayyada. Akkana daati barsiistee. Eegaa. Biyya alaati baree. Jireenya waan achis waan jirus barsiisaa jechuudha. Dalagaawwan illee. Kanaafuu fudhattee deemtaa? Mee wanni dalagidana? Dalagaan asirratti wanni dalagaa. Dalagaawwan jechuudha. Wallaan. Kee jechuun amma. Obsee qabbanaatti jiree. Isis qabbanaatti jira.
أبسي كبنات تجري إيه سيس كبنات تجري haala kana ibsuudhaaf bittee qopheessaniitii biffeerratti qophaa jedhanii amma ka garaagarummaa teenyaaf teessan deemmoo aslaali jeen qabu jechuu turre akkana bira taa'ee aslaalu fulli saamuun nyaata eessaa si quba qabasiisa addunyaa takkas na Afrikaan naaffise isa kanaa gaggeessu inni biffa nyaata obseenaati isa biffee nyaachise nu hoteela irraa na nyaachise dee hoteela amaa nyaatti dalaa ni gooti isa biffee nyaachise chaappaati san jiru walaloo weellisu walaloo jira ayyee wallelis walaloo jirti deetuma dhuftaa namalee hin nyaattu namalee hin qabdu lukkumaa hin fudhatin lukkuun afoon humna jechuudha. ishii tasdirati kennitu anatti nyaatama walaloo si baasu Waxaan barattan an jala man geessa maaroo geen baranne. suuskee isa biffee nyaachise chappaatti ni nyaachise isa biyalaa baasee ana nyaachise dhiise Robin nadise kanaalatti jiru maallaqa nama taasisa bakka kanatti ibsuun kottu hojiin nyaannan jechuu jira antimmoo haalukkoo sana qalbiin nafeete bakka kana akkuna namtichi dhufee ati nama biyya la deemu ati as taa'uun qabdu keessa seeni jedheeni ibsuu dhiifama run jedhee ka'ee nu bira itti dhaabate nu biraa deemee akkasii keessa seene garaa jabeenya hafa gorraanii galwasumarraa eegalee jira keessa ol seensisee ibsuun keessa ol seenuu hin fedhu alaan taa'u fedha jennaa warra hojii walta karakkeru jira achi deemanii gaafatanii alarra taa'uu ni dandeessa garuu as osoo hin taane gadi bu'ii taa'ee jedhaniini akkasitti ibsuun ka'ee gabboyee jala sanatti nu dhiisee jala sana gabboyee nyaachuu deeme nu ajaa'ibee innituma kokkolfuu turre achi kaa nyaata fudhatee jara hojii walitti dubbatee ani achitti nyaadhu alatti nyaadha maal dhiyoo habaa faxxaree dhala Yemanii fi alatti akka inni nyaatu namticha wajjin haasa'u jira. Mee keessa nyaate ala nyaate garaagarummaa hin qabdu silaachuma taa'ee nyaachuu qabaame didee Yemanii fi nu bira malee achitti akka inni taa'ee nyaatu ibsaa qacaachuu jirra tottoon is qacaachuu jirti maashaallah tottoon guddattee beerdottoon obseen kun hooti miskiintitti akkana jajjabeessu jirra kun akkanatti yaamu jira godi jira deemree namichi maa isin dooka sheefu waan sheefu tanu bargaayin hojii kaamera nyaachisite keenya akka nama dabeetti hin qabne jira Walii gama afatti walaa. akka itti waraaba jirtullee daa'immoo hojii Akkuma keenyaa asirratti nama eeggatanii galgala garuu bakka tokko danda'an namni danda'u. Bakki beekamtu nama maqaan bakka mati nyaatu jiran laanchiin kun jammaan tana awwamee irraa mootummaa kana irraa. ruuzaa fi maal isa wanni ashangore innaa maali Kaabeeji. kabichi maani goommanni adii maani Honasi si booda goomanni kurumbaa biyya ibsa nyaanni honasi si booda gara gooma bilchaatee firija taa'aa bilcheeffattaa bar alattu bakka hin taane deemu jira jedhe seenna dhugaasa alattu bar ganama ka'ee nyaata dalagataa jedhe asitti dachaafadhaan hin jirtu jedhe amattu deemee achitti dachaa mana kiliin godha gana mana kiliin godha gana isaa ha viidiyoo achirra kaayyateeti isaa mana har isaa meeshaa dhiqu isaa nyaata godhu sii dawwala asii bar uccuu baafate beebi maal naa godhi beebi uccuu hundi baasii godhamne mata warri ki baasii godhamne dummaa haate yennam Dukkan nyaata mata warri itti namni. wallahi ibsun osoo hin deemne asumatti hiraara dallata kaasoo jira ni jira bikaa gara jireenyi kophaa akkamiin ulfaata maali jechuu jira
Tonis kurshaati yaa khayraa dhuma kana afaan kasiika jechuu ture. Na iddoo bakka like ni jiraami akka deemuyyuu natti fakkaachuu dhagaamutti illee natti dhagaamutti hin turre like bakka akkuma na wajjin jiru isakatti akka nama biroo geggeessu deemu jiru takkatti na dhagaamu ture. Yeruma dhuma inni yeroo tokko ni jiraami gara xiyyaaraa deemu sana dhugaanatti fakkaate bakka kanatti anaaf ibsaan afaa walii kennee ayyaan aniyoo jenna isiifis afaan kaa'eefi ni jiraami nyaanni qaamaan jedhu akkasitti beelanni jira fannaa haa isirritti jira boodaniin beelaa osoo jedhu akkasitti afaan kaa'eefi biraa deemna. Wallahi iddoo bareedaa garuu bakki sunini maashaallah green takka. Baba kakak dia ada ya Toto cinta bayi gali Toto itu sestaw cerah Toto itu terus najiti like ni cerah kan khabalti bayi galti tabai galti jadi masyaallah wallahi itu terus jadi nak kita dulu jalan dah Oke semua cinta bayi kali ofra wan nijram di micasa sanok tegi. Jadi kagawan nama gotin banat. Uguma. Kami sih nelato anggaran kami sih. Bakasat sih. Hei tina aku. Anggaran kami. Saka. Tidak baca saya tina soal kayak lagi. Itu apa berjalan terus. Masya Allah wallahi. Bakka kanatti ayyaa wajjin keenya wal tafarakkaru turre bakka isinti yuma taati jiraan bakka gaafa dhiira dhale inshallah bakka isinti mucaa ayyaatiin jedha booda irra guddoodha itti lolu deemte itti wal lolu turre Ayo wana tenatinin wanin kabu burus yerga amantana wanin kabtuni tadi ayye tadile ayye te Leduya bakka kanatti hunda xumuratanii waan keessa barbaachisu hunda xumuratanii dhufanii taa'u turanii like bakka ni jiraami garaane Iduni bawda qaba maaninnaani qalbii takkaan hin deemu sanaa jecha inshallah yeroo deegna akka walitti waan abdii qabnuuf bakka ni jiraami idduun qaba akka hin boonnee fi ni naasaa ni kolfaanii ta'udha. Garuu keessi kiyyine hin gaafatinaa haa warri jaarsi biraa deemee beekuni beektanii iddoo dhagaamu ture garuu akka inni gadduu kan akka inni itti dhagaamu hin barbaadu sanumaafinii obsee ciniinnadhee dabarsee alhamdulillah rabbil alamin waa hunda keessa rabbiin Bakka nama dilak abdilan nama isi oli gedinduk. Tetis. Zumguna. Gutaka lan. Ayuti gutaka sinak. Namni amma kaayeroon keessi naanna godema. Eegalee isi isaamisa. Dhaamate bakka sana viidiyoon waraabamni baanii dadhabee iddoo garaanii dadhabnanii alatti biraa gabbayee irratti bu'uun feene wallahi alatti gabbayee ni jiraan haa bakka obse yoon ol deebi'u akka qubattee manatti deebi'u yeroo yaadatu iddoon gaddee jaalalti fageenyaatis warri beekanii waanin of godhuun wallaalee bakka kanatti wallahi فكرت سينون أبي قالوا الحمد لله فكاري ربنا في النجرة ودنا في كلامه ما ساعد سنة كان تسكبه ونطلعني نجلا جيماني
itti gargaaranii osoo isaan tulaachuu baata sila hawwummaan iddoo nadhagaamti garuu akka hawwummaan sun nadhagaamtee wanni jedhu nan goone itti galatoomaa sanatti ganamaan hirriibaa kaate rifattee jirti yeroo nan ba'u sana wallaahi hawwonni cufti keerumaa fi rabbi wanni ni gochuuftinu nuuf yaadeeti jedheeti yaada alhamdulillah rabbil alamin waan gaheessattu qabi mujooti wanta rana qaba garaan keessa waan dadhabee jiraan anka duraanii kolfe oomanatti fakkaan yeroo addan baasin san wanni cufti dhugaanatti fakkaatte akka baate dheeraadhaaf yookaan sa'aatii dheeraadhaaf yookaan guyyaa dheeraadhaaf akka waan arginu yeroo yaadadhu natti dhaga'e Oromoon dila kanaas bira jira garuu obsi namanni dhagahama obsi laalafnaanti yerifattee akkasii itti marami maammaa sassabe afnaani itti marami maam itti marami sassabe gaa os jee si biraan jira maamayyee si biraan jira jee dhungadhu maa godhi maama maa godhi haastu poolee jee si biraan bula jeenan si bira bulaame sada Gabanisa Damte kawan umat dagani jabatu misalnya jadi. bakka kanatti eerpoortii deemnee viidiyoon kaajittiin jechuudhaan silkiin istaarjarii cufuu ture dhaabaa waraabdee wallaan ganayyuu ayyaanitti waraabee baasni isaan fidee ol naqee akka yeroo dhumaatii fi walitti ammallee nagaa waliin jennu nuufuu nayyamni ture achumatti imala gaarii akka ta'u karaa nagaa deemu rabbisu